dhibee baraa kan addunyaa wareersuu jira kan coronavirus agam studio seenutti addunyaa guuturraa namoonni 245 qabamuun achi keessa 10 du'ee 80 walirra baafate biyyoota addunyaa 195 ka jiran keessa 181 keessatti argamu isaa dubbatama biyyoota hedduun daanga isaanii cufanii xuyyooriin chochoo Itoophiyaa maankee jirti asirratti waan kana irra mari'achuuf xiinxala siyaasaa Jawaar Mohammad waliin as dhumne jira bagdufta babiyya bagwala garre ayye mee dhibeen kun Itoophiyaa keessatti argamee jira namsa galii qabame preparation yookaan qophiin jira akka biteenna maal fakkaata akkamitti ilaalta hedduu waan turannatti fakkaata dura akka waan dhukkubni kun as ga'uu hin dandeenyetti akkuma biyyoota biraatti fagoo jira jedhanii ofirraa eegaa turanii yoo yaadatte warri Awurooppaallee warri Ameerikallee gaafa Chaayinaan kophaa raafamaa turte namni dhumaa ture sanitti namni hedduun fagoo jirti jedhaniitti eegaa turan hunnoo jedhaniitti eegaa turan kunoo taateetti amma Xaaliyaan irratti rakkoo guddaa uumaa jira Awurooppaa irratti rakkoo guddaa uumaa jira Ameerikallee rakkoo guddaa uumaa jira biyya keenyallee dafanitti qophaa'uu dhabuutu agartaa guyyoota muraasa kana keessatti yoo xiqqaate hubannoo kaasuudhaaf godhamaa jiru gara ministeera fayyaatinis gara uummataatinis gara miidiyaaleetinis gara abbootii amantiitinis duulli hubannoo ka argamsiisuudhaaf godhamaa jiru gaarii natti fakkaata garuu dhukkubni kun babal'ataa yeroo deemutti biyyi kun dhukkuba kana to'attee irraa hafuudhaaf qophii gahaa qabdi yoo jennu taate natti fakkaatu durumattuu seektarri fayyaa rakkoo guddaadha kan qabu hospitaalota baay'ee muraasa kan meeshaa wallaansa fogeeyyii wallaansa muraasa qaban kan hin qabnu saffisa dhukkubni kun ittiin deemu yoo kan wal bira qabnu taate irra aanuudhaaf baay'ee waan nu rakkisuu fi balaa hamaa akkas deemaa jiru kan itti mul'atu. Koomiin baay'inaan uummata keessa kaatu daandii qilleensa Itoophiyaa kanaa wal qabatti biyyoota Afrikaa hedduun guutumatti keessumatti fuula dhukkubi kun ka'eef Wuhaan cufanii jiran Chaayinaatti hin chochoo Itoophiyaa biyyoota guutuurratti gamma baay'inaan akka chochoo oduu qabna. Maaliif barbaachisa Itoophiyaa maaliif rincici hoob dhiquu fakkaatteedha namoota hoommatan fakkeenya hooboo dhiqan biyyee aduu dhiqaa oltellee xuriin sun irraan baasu kanaafuu namootni am dhukkuba kan qabatan dhufan baay'inaan kaalaa dhufanii namoota hedduus faalanii kun immoo rakkoo guddoo seensisuu jira daandiin qilleensa Itoophiyaan cufuuf maaliif hagan cuftu ulfaatu kun sababa sadii jira fakkaate haduraa dhukkubni mun fagoo ture beeyta waa'ee dhukkuba kanallee sirriitti waan hin beekamneef achuma Chaayinaa namatti nurraa hafayaan jedhullee waan jiru na fakkaata gaaf dura sababni lammaffaa galii maddi galii keessattuu sharafa biyya alaa guddaan biyya kanaatiif daandii qilleensaa kana Ethiopian Airlines dha galii kana of jalaa miidhuu waan barbaadanitti fakkaatu gaazexaffaa dippiloomaasii Chaayinaa fi biyyi teenya hariiroo cimaa waliin qabdi dinagdee guddaatu hojii daldalaa guddaa hojii investmentii guddaatu Chaayinaa irraa as jira jara muufachiisuu waan barbaadanatti fakkaatu warri Chaayinaallee loobii guddaa godhaa turanii yoo yaadatte ambaasaaddarri isaanii as jiru iyyuu galateeffatee jira mootummaan Itoophiyaa nu cinaa dhaabbatee jechuudhaan waan kana hin sadan tokkoffaa dhukkubni as hin ga'u jedhanii tuffachuurraa kan ka'e lammaffaa galii jalaa hir'isuu dhabuurraa sadaffaa Chaayinaan muufachiifnu kan jedhuun balalii hin hanqifne sun rakkoo uumee jira hanga ammatti namni 9 akka qabame kan himamu garuu lakkoofsan illee caaluu danda'a maaliif namni 9 warra shakkamee qoratame takka dhaqee of qorachise keessaa qofarra malee kan akkuma garteetti ani anumaayyuu beekta nama xayyaaraan dhufurra ka eerpoortiitti irra qabu irra baay'achuun oolu maaliif eerpoortiitti akka malee namni walitti baay'ateeti kan wanni jiru namni tokko kan dhufu taate nam 10 nam 20 kennee dabaluu danda'a jechuudha dhukkuba kana kanaaf lakkoofsi chuu kada danda'a jau shakkiin qaba doongor guddaa hojjetame kanaaf maal tolchuu qaban fakkeenyaaf amma akkuma jennetti namni hedduu yaa'u fira cufe Itoophiyaan hin cufne fakkeenyaaf keezii lamaan warra Itaalii yoo fudhatte Itoophiyaa balaliini Keeniyaa ollum keen kan dhufanii Keeniyaan ofirra deebifti waan akkasii sun fakkeenyaaf kan dippiloomaasii fedhanii tolchanii galiillee argatanii yoo kadhan taate biyyi cufayyuu dhukkubi kunan biyyoota 181 keessa yaa mul'ata agammaan tarraga qabnutti yoo hundirraa dippiloomaasii barbaadamoo maaliif agan cufa irra wanneedha kasaara xiqqaa ofirraa bifnee kasaara guddaa fuusaatilee na fakkaata nu qofa miti beeyta dhugaa mootummaa Itoophiyaa qofa osoo hin ta'in warri Awurooppaallee hodhoo taate warri illee Ameerikallee Trump amma torban tokko lama dura beeki waan kana tuffatee xiqqeessee ilaalaa ture galiif jala miidhuu dhabuu dippiloomaasiif jala miidhuu dhabuudhaaf jecha kasaaraa xixiqqaa gara dippiloomaasiitii fi gara galiitiin dhufu san ofirraa hambisuu jecha kasaaraa gurguddaaf of saaxilaa akka jirru kan argaa jirru warri Ameerikaa kaleessa irraa kaasee amma namni akka biyya baanes ka biyya alaa jirus dafee akka deebu lammiin biyya alaa kan seenne cufanii jira warri Awurooppaallee bifa kanaan daangaa ofii cufanii jirani atiin Keeniyaallee ofirraa cufaa jirti asittis ofirraa cufuun baay'ee barbaachisaadha wanni namni hubachuu qabu dhukkubni kuni vaayirasiin kun biyya kana keessa bal'inaan tamsaanan ka lubbuun inni miidhu qofa osoo hin tahin
buufataaleen fayyaa nu qabnu siistamni fayyaa nu qabnu baay'ee dadhabaa waan ta'eef rifaatuunii fi rooraafnii fi raafamuun biyya kana keessatti uumamu namuma hospitaalota keessatti yeroo ammatti dhukkubsatee ciisu kanaa'u du'a hamaaf gaaga'uu danda'a diinagdee biyya kanaa laaftuu tana daran laamsheessuu danda'a kanaaf haga ammatti keessattuu gara hogganootatirraa xiyyeeffannaan gahaan akka kenname natti mul'atu xiyyeeffannaan gahaan godhamaa hin jiru yeroo addunyaan raafamaa jirtu kana keessatti walga'iileen adda addaati kan godhamaa jiru magaalaa kana keessa yoo deemtu taate jiruun akkuma kaleessatti itti fufee namni magaalaa guuteetuma kan socho'aa jiru kana hunda dhaabsisuu irra saffisaan deemuu baannaan rakkoo hamaa kasaaraa hamaa keessa akka deemsee nutti mul'atu. Kan irratti reeman maal godhuu malan fakkeenyaaf akka tokko tokko awarenessii uumuu irratti uummata dammaqsuu irratti waan tokko tokko yaaliin goggodhama jirti garuu uummata Itoophiyaa akkuma gartutti jireenyi kadurii irra waan jijjiiramin jirtu dhiyoo tandaanni xiyyoor Itoophiyaa irra footoon tokko suuraan maxxanfamin jira taaksii keessatti jireenyi hamdurii fakkaata uummatii aganum cufaa hubannoo dhabeet moo diqqoo kaalchariin kennallee heerra koo jira. Rakkoon kaalcharii biyyuma hunda jira namni beekta jiruu isaa guyyaa guyyaarraa danqifamuu barbaadu. Kanaaf namni rooba hin jibba beekta rooba inni jibbuuf roobni yoo dhufe akka feetee baatee keessa deemuu barbaadu kanaaf roobni guyyaa dabbaariidha namni. Amalli namaa laaftuutti hin jijjiiramu amala namaa kan jijjiiruu qabu mootummaa fi ogeeyyii gama ogeeyyiitiin duula gaarii kan godhamaa jiru garuu gama mootummaatiin seriously fudhatanii manneen barnootaa cufuuf tarkaanfii fudhatame gaariidha haa ta'u garuu walga'iileen gurguddaan akka hin godhamne ummanni yoo akka malee barbaachisaa ta'e malee wal keessa akka hin yaane gochuu amma wantu bakka lama amma baay'ee na teeddeessaa jiru tokko gabaa baadiyyaa dhufteen beektaa magaalaa amma dubloo sanfaa yoo fudhatte namni kumaatamaan bakka hedduu irraa dhufee walirraa bitatee gurgurataa nyaata walitti gurgurataa walirraa bitataa wantoota adda addaa wal jijjiira magaalaa adda addaa irraa illee dhaqa gabaa takkitti seennan akka jiruun godina san waliin ga'uu danda'a jechuudha gabaan gurguddaan kun jira Oromiyaa keessa magaalaan gurguddaan kun gabaalee akkanaa kana yoo hambisuu hin dandahin Finfinnee irraa namni tokkichi gabaa san keessatti argamuu dandeenyan yookiin immoo Adaamarraa bakka rakkoon kun uumame irraa argamna rakkoo guddaa keessa seenuu danda'a. Kanneen biraa dhaabbilee amantiiti. Dhaabbilee amantii tarkaanfii ciccimaa fudhachuu danda'uu qaban argeen jira. Charchiin muraasni kadhannaan sanbattanii akka dabruuf ka godhan. Charchiileen gurguddoonis warreen muslimaatis warri adda addaa seriously fudhachuu danda'uu qaban. Maaliif biyyoota hedduu amma dhukkubni baay'ee keessa deeme kan akka Iraan akka Xaaliyaan kana bakka namni baay'een wal gahurraa keezii takkittiitu nama 100 nama 10 gaaga'umaaf geesse jechuu kanaaf warri mootummallee seriously fudhachuu danda'u qaban ergaa dabarsuu qofa osoo hin tahin murtii dabarsan kana ufiifillee hordofuu danda'u qabani ummanillee akka hordofuuf gama security illee taatu enforce gochuu dirqisiisutti seenuu yoo hin danda'in namni akkuma wanni itti fudhatee jira mootummaan gadi ba'ee labsa xiqqaata kan godhaa labsa san garuu hojiitti godhaaf tarkaanfii fudhataa hin jiru sodaachisumaaf malee dhugaa miti sadarkaa janitti waan fudhataa jiran natti fakkaata. Kaan ammoo ishuun guddoon dhiyootan amma Itoophiyaa keessa baay'inaan namni irratti miidiyaalee hawaasarraa marachuu jiru waa'ee intarneetiiti dhiyootan dhaabbati fayyaa addunyaa gabaas kan tokko keessatti dhibeen coronavirus kun akka guutuu addunyaatti miidiyaalee hawaasaa gubbaatti ishuun namirra mari'atu guddichis ta'uu dubbate kan jechuun televezyiinii miidiyaalee baratam caalaa odeeffannoon ka dabru namii karaa ittiin ufee karaa ofirra ittisuun ka sheer godhuu jiru sooshaal miidiyaa kana sooshaal miidiyaan Itoophiyaa keessatti garlixaa kanatti dabri naannoo tokko tokko fila tokko tokko cufa ambu'aa banamee dhaga'uu jirra. Gara Wallaggaa ammoo kuniin agamma lixa Oromiyaa akka wanni akkana hin jirretti dubbatama achitti banuun agam barbaachisa jettee yaadda yoo achitti intarneetiin ka banam taate mootummaan kiraayisii dhufta agam hir'isuu danda'a. Intarneetiin dhukkuba kana irraa irratti gahee guddaa qabata maaliif dhukkuba kana dura dhaabachuudhaaf wantoota ogeeyyiin fayyaa dabarsan yoo ka fudhatu taate addaan fagaachanii dhaabachuu qulqullummaa ofii eeguu namootni yoo dhukkubni irratti kan mul'atu taate daddafanii mana yaalaa dhaquu kanneen jennuun kun hundi odeeffannoo saffisaan uummata bira dhaquu qabudha. Rakkoon odeeffannooti amma chaayinaa dursee kan miidha rakkoo odeeffannooti chaayinaan tarkaanfii mootummaan fudhatee dabalatee hubannaa awareness gara social mediaatiin kaasan irratti to'achuudhaaf isaan gargaareedha kan himataa jiran warra Awurooppaa haa taatu warra Ameerikaas ammoo inni argaa jirru
tarkaanfilee gama biraatiin gama securitytiinis gama imala uguruutiin godhamu walitti aansee namoonni mataa ofiititti maatii ofiititti akkaataa itti of tiksuu qaban akkaataa itti of ittisuu qaban yoo kan qabaman taate immoo namoota biraatti akka hin dabarsine akkaataa itti of eeguu qaban irratti gorsi hubannoon gama interneetitiin deemu baay'ee barbaachisaadha. Gama interneetitiin amma waa'ee odeeffannoo kana waa'ee amma dhukkuba kana odeeffannoon sobaallee yeroo tokko yeroo darbu nagarta. Odeeffannoo saniihuu daddaftee sirreessuudhaaf interneetii si barbaachisa. Ministeerri fayyaa dhaabbileen fayyaa sadarkaa adda addaatti guyyaa guyyaan odeeffannoo baasaa jiran. Odeeffannoon kun immoo uummata bira gahuu danda'uudha qaba jechuudha. Yeroo kanatti yeroo itti interneetii itti cufanii miti. Yeroo interneetii saffisa sallee dabalan yoo danda'ame bilaash itti godhanii beeyta. Kanada yoo agarte kaampaniileen dhuunfaati interneetii mijeessanii kan jiru interneetii akkuma jiruun bilisa godhanii jiran. Maaliif Kanadattis bakkoota adda addaattis interneetiin bilisa akka ta'u kaffaltii ala akka ta'u bakkoota hin dhaqqabnellee akka godhamu maaliif odeeffannoo walii dabarsuun dhukkuba kana to'achuudhaaf akkaan barbaachisaa waan ta'ee argameef interneetii guruu osoo hin ta'in interneetiin maan jiruuhu saffisni isaa akka dabalu inumaahu gatiin akka irratu bilaash yookiin immoo kaffaltiin malee akka ta'u godhaa jiran biyyoonni biroo. Biyya keenyatti garuu Oromiyaa gama lixaa irratti Oromiyaa gama lixaa waggaa jennu godina jaha beeyta godina jahayyuun caala. Shawaa kibba lixaa Wallagga afran Elubbaabor aanaalee hedduu Jimma aanaalee hedduu Gujillee aanaalee hedduu keessatti interneetiin cufaadha jechuudha. Okay kaleessa tokkoffaan durmallee cufuun sun naagalaa hin turre maaliif ismata counter insurgency humnoota naannoo san socho'an haala nageenya san to'achuuf interneetiin homaa bu'aan qabu. Lola naannoo sanii lolaanis mo'achuufis nagaanis mo'achuufis interneetii san cufuun bu'aan qabu sun waan yeroo biraatti haasofnu. Ammatti garuu lola fedhe keessa otoo jiraate biyyoonni lola wal gaarreeffannaa gurguddaa keessa jiran dhiisanii waliin hojjetaa yeroo itti jiran keessa jirra bara yeroo dhukkubni kun paartii addan baasu saba addan baasu amantii addan baasu dhukkubni kun Wallagga keessa yoo kaseenu taate akka namoonni yaadanitti gara Wallaggaatitti gara Shawaa lixaatitti Shawaa kibba lixaatitti yoo kaseenu taate namu achi qofa hin miidhu ummanni sunii fi ummanni godinaalee ollaa wal keessa deema. Kanaaf ummata achi qofa miti kan miidhuuf deemu biyyattii tana hunda waliin gahuu danda'a jechuudha. Osoo wanni fedhe gale osoo balaan fedhe gale yeroo ammaatitti interneetii cufuun ifaa dhaamsuu wanni jedhamu kuni koronaadhaan wal ta'anii walii galanii hojjechuu kan ta'u taate biyya teenya keessa nu babal'adhu nama kana nurraa fixii nullee nu fixii yoo jettu taate malee wannummaan loojikaal hin jiru. Ani diinummaatti hin fudhadhe beekta. Kaleessallee dongora siyaasaa haa taatu waan adda addaatiin bu'aa siyaasaatiif haa taatu interneetiin cufame. Bakka dhukkubni kun ka ummata godinoota sanii san qofa osoo hin tahin biyya guutuu dinagdee biyyatti ummata biyyattii fixuudhaaf kasaasuudhaaf deemu kana keessatti Itiyoo Telekoom interneeta bilaash godhuu qabaa tureeyyu. Amma onni godhanii jiraniiti maal free calling gatti bilbiltee odeeffannoo itti argattuu fi waatti gabaastu. Ummanni Wallaggaatii fi Gujii keessa jiru maaliin haa gabaasu? Maaliif san godhan lakkoofsan maaliif godhan fakkeenyaaf isaanummaanu lakkoofsa bilisaan itti bilbilamee